Om. Ahlan. Untung banyak dari. Kau main dupe. Eh. Dokter. Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naguma. Jirta Fayyuma? Dubbisin yun. Jira. Baga jiraata ka baga jiraatan baga yoo dhaydeni. Amin. Akka feete Fayyuma keessa taatu. nimi. Fayyuma keessa nagaa qabdanii. Wallahi nagaa alhamdulillah jabaattu. Kumitiin deebiftuuf yaa. Bisanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter kayaknya. Woi ya lamtu keenya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Habib, وين في النيال سري؟ بما وين كرت اليوم كسرين في النيال سري؟ Umuriin kee qaxxallee kaa? Yaa doktor. Oh. Silaa isin nama hakkamtan maallaqa namarraa fudhattanii akkamii maallaqni qorichaan bittan way isin harkaa dhuunfa ta'e isin bira jirra. Ay waan jedhu isinumti du'aadhaan na bira jiraadhaa. Sababa rabbii irra barbaanne. Ini dokter kayaknya. Du'aadhumaan na bira jiraadhaa isin marfee ni jira warabatoo fedhee fidaati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shaaggataadhaan waraana moosila so. Akka lamu fayyine. Maal jettu? Oh dalagaadha jetaayi isin sun immoo ciifteetti maal ta'a? Doktor komentii dubbisuun dandeettanii siyaasaa. Ol ka'i. Maal taate dalagaa miti? Inni dhukkubsatte. Mana mataa maal? Marfee barbaadduun marfee tokko ajajaadhaaf. Atis galatoomi nu jiraadhaati rabbi sina qajeelchu hunda keessan iyyuu obbo Naasiraan olee keenya baga nagaan nuftee kutuu gali. Marfee na yaabaa isiin kun inti isaa itti maa nyaata danuu nyaatti fakkaataa gadaa. Marfee guddaa osoo hin ta'in. Maalinya akka nama marfee barbaaduun gangalatiniiti. Marfee barbaadaan jechuudha ammas barbaadu. barbaanna nu behaya. Gattare tokko lama jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daqiiqaadhaan. Ijoollee keetii moo kan arabaati? Kan fakkaatuma. Wallahi doktor nuuf jiraadhaa kaa baay'ee isin jaalannaa. Baay'ee nullee isin jaallannaa. Amma dhaamsa tokko uummata kanatti dhaammatuu dhufee beektu. Ishee jabaadhu gaa carraa hin qaqqabsiisi. Dhaamsa tokko dhaammatuu dhufee beektu uummata kanatti dhaamsa tokko. Dhaammadhaa. Uummata keenya kanaa wanti itti dhaamannu jechuudha. Wayyee. Doktora keenya kana gartanii isin Suudi Arabiyaa keessa jirtuumi. Ajjirra. Dhugaa rabbii amma isinii kun kunoo gaa amma shorxaan kun isa dummaa ta'e. Akka carraa isinii kana gahamtuun isin arginu yooma akka carraa rakkoo wayii isinirra gahe akka yaada kiyyaa otoo lafa jala dhugaa rabbii maallaqa gara guruppiitiin ta'e gara fedheenuu qopheessinee lafaa qabaanneetiin isin eeyne baay'ee natti tolaa beektu. Laa giroodha waan rabbi jedhe noonu inshaallah. Wallahi dhuguma garuu baay'ee namatti tola amma osoo guyyama takka gwaataatanii guyyama sana uummanni kun isin nurratti hoyyaa. Utuu nama qabameera jedhe amma ol yaa garuu. Amma hoyyaa kanaaf isinii kana maallaqa yoo qabamtanis isin baasu wallahi guruppiin ta'e gara fedheenuu walitti jaayiza goonee qopheessinee lafa kennee isin eeggachuu qabnan jaa. Ani himattan sugaa fi on qabame bakka kan hin gammaddu.
Laala kanaafuu akka namni hin gammannes maallaqa qopheessinee lafa kennee ka isin hin baasnu jechuudha. Du'aa ilma godhaa inshaallah. Du'aayin inshaallah inuma jirti garuu osoo waan kanarratti namneen osoo waan kanarratti baay'ee tokko namni irratti walii galee akkuma gaariin jiru hamaanis jira waan ta'eef sanuu biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti bakka rakkoo guddaadha waan ta'eef laazim wanni akkanaa kana namoonni hundi waan namni isin jaalatu hundi irratti hundaa'ee irratti qophaa'eetiin akka waan kana isiniif qopheessan asumaan dhaamsa ummata kanatti dhaammatuu barbaade akkuma isin jaalatan kana jechuudha. Ay inshaallah rabbuun dinaa eegu isa kanas sintu beeka rabbinaa eegan. Irra guddaa rabbiin guddaan isin haa eegudha du'aayileen wal bira jiraachaa. Amin amin. Giddaan hin jira. Maayini kun taamiriidha moo taamirii sanyii nyaatee? Qeerroo bakka nama biraan affeeraan badiniiti. Qeerroo. Salaamtaa jedhee rakkoo. Ajawwabamee minde. Salaamu rahmatullahi wa barakaatu jedhee rakkoo. Fayyaa naachoo ayidee? Salaam noosh. Jirta fayyaa keetti numerii turxaa keenya. Maa walii gadhaa ta'uu kiina rabbii yoo kiina maaliif yoo tokkotti citi marfee waraana. Fayyaadhummaa jabaattu. Fayyaa wallaahi akkam. Muhammadoo maa abdii. Wayye. Maa natti jettu. Abbo rabbiin si kadhataa dha yaa rabbiin meerii kana naa eegi yaa rabbiin aatis tiktokii ijji keenya haara galfattee sirba ruquqaata dhiisneedhe. Inshaallah wallaahi hin baddu. Amma dirree quraanaa ta'uu qaba. Abbaan hin beeknesi nama beeku galchinee ani oon hin beeknesi nama beeku galchee irratti dhuftanii qaraatu hin baay'inti daqiiqaa lama lamaan. Kolfa caala xaba jaalattu gara kanatti immoo keessaan deebifte wallaahi maasha Allah. Maa deebifameera. Numeeri. Amma halkanii jarree hojii qabu isaa. Numeeri. Bakka isuma halkan Ammanee simbirroo sii tolcha. Mannee simbirroo sii tolcha. Manneen akka shirtaan sin argine. Du'aayidhuma du'aayidha eenyu miti. Jabaadhu inshaallah. Mannee simbirroon jedhe mannee simbirroo akkasii sana. Mannee simbirroo keessan galaa. kanarra du'aayidhuma gonaaf rabbi riskii isaa achitti isaa eegu jenne. Du'aayii hadda miti kaa du'aayii sirboon godhamu. Haa ta'u malee kaa. Irra caalaan keenya Bakkuma si kolfuudhaaf ga'u dhufna numeeri bira. Eessi. Wayye akkam egaa jirtaa jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa fikriyyee. Maashaallah. Yaa fikriyyee maa inni jedhe haasakee amma nama biraa galchuu kan jabaadhu fixadhu. Numeeri. Eraa wallaahi nama biraa galchee ana mallee yaadan dhufee fi ni manne bara. Numeeri. Haasaadhaan fikriyyee. Annan baate galgala yeroo qur'aanaan dhufa inshaallah nama biraa galchishi bakka galgala na galchita inshaallah qur'aani qara'an. Entuun nasiin dhufte irratti galchinee qaraatiin ato abdootti waamta abdoo waamta isin kabajaa mana kee dhufte aragaa kee usulat. Haati waan maramne yoo ammasitti bucee ilkaan keenya ajjeeffatee ba'uuf. Wallahi kolfaan nufitte wallahi dhiisi walirratti fidinii waan kana. Wallahi marrumaan nu dhukkubee kan abdoo dhiisi. Alayhi salaam jirta Kanaafiyyuu sagantaa qur'aanaa kabajaa qabaati. Kabajaan qur'aana yeroo siin dhufte qur'aana qaraana. Assalaamu alaikum jajjabaadhaash. Inshaallah wallahi galgala taraadhaan isin gaggalcha abbaa taraadhaan isin dhufteen. Inshaallah. Inshaallah. Malee qalbii bichaan ta'u yeroo hunda. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Inni gochuu ati. Maal dubbatinaan jettee Soortaa wayye eeshi qoy gaa nama biraa affeerra. Haya. Omer keenya jirta sabboona. Assalaamu alaikum. Komentiin dadhabdee nyaatti. Maashaallah tabarakallah baga nu jiraat. Aamin aamin maa salaamataa nyaattu waa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anuma na galchitu. Maal sabboona keenya dhugaa du'aayin kee nuti machee beektaa rabbi nu qajeelchara. Inshaallah wallahi yoo rabbi jedhe. Dhuguma siin jedhame uffata xalabaa dheeraa quraanii naa dhufe maal jetta?
Wallahi jedhi. Wallahi uffata bitee quraanii dadhabee kun galchuu jira qaama godhate. Maashaallah inni fi sapiraatii nu godhi kaa. Maashaallah halkan dura tokko faana si galcha galgal. Mucaa dhugamas ni dhufee qalabadhee quraanii dhufee kaasaan bakka hin deebisnee tawakkal tolalaa dhee kaasaan bakka sin jala ishee qalabiyaa wal miliki qalabiyaa wal miliki dhufee kaasaan. Waa of jalaan qabdu viidiyoo wayii of jalaan qabdu. Viidiyoo wayii tiktokii kee jalaan qabdu. Amma hunduma sanaan kuma dhugaa rabbi feeguma quraanii mana keessee walakki tobbachuu. Kala toobadhu galgala moo kottu irratti qara hin tunnufte irratti qo'ee sheerii irratti godha. Dhugaa galgala rabbi na seesismee. Amma lakka hunduma sanaan guba. Akkasii jedhaan inshallah rabbi sheerii haa godhuu kaasaan galgala inshallah. Sheexana of keessaa baasaa. Kaza uffanni kiyyaa immoo jechuun quraana ta'e kunoo. Nama galeera. Iji. Siin baate. Qoy nama bagalee yoo. Warra duraan gala kaaju. Yalla guyyaa gaarii sin haa ta'u. Qoy dhaabbatoo namni gale malee ati hin bahin. Okay. Guyyaa kana waddaa dhugamaa si jira. Baay'ee tokko si galatamu fannirraa. Yaazaan akkas jira kun ilaalamee. Ani mau cuba tu masih dalam yang kia mau yang mudah. Kerja kurang mati. Atau foto dalam bete? Anu foto kata dalam bete kerja Quran ini ada ki kerja mana gele Euro benit Quran. Ne bisa dewari na Quran ami ti gambar baru foto den. Quran. Kerja si bisa nanti. Si bisa nampak ande bisa den. Nah kuno saya rai kama main angkara umiti. Angkat dalam foto. Aku pernah juga ada tina agut. Ini situ thai masih ada kau malam main. Olira yum bitin. Oi di sana. Lugar. Ya? Ofan situ kau tahu malam main ini masih ada. Insyaallah wala masih ada kau tahu malam wan bara argine. Makia. Makia mu. Assalamualaikum. Ati gana nol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyuma. Naguma. Naga alhamdulillah jawatu. Wallahi jaban alhamdulillah teman. Naga alhamdulillah masyaallah tabarakallah bagana ganu debi. Naga no itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga. Jawatu. Lanjaban. Hala. Ginaalo magana ti ang fikir subah jawadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akam jirtu naguma. Zurra alhamdulillah jawatu. Masyaallah tabarakallah. Shorta numeri. Wallahi wana tijam. Kadurarra siin jedhe kadurarra je wanta tijammarte kun baay'eetu kunu gammachiisee jabaaddu siin jenna ishee. Masyaallah atin mufu fi numeri heddu gammanne jirra alhamdulillah. Namni akka keetii utuu nuuf danatee jiraate tiktokii kanarra jechuudha. Wallahi sila qaata bilisoomne waa hundaanuu diiniidhaan duuniyaadhaan waa hundaan bilisoomne. Wallah alhamdulillah. Ammas immoo alhamdulillah. Hedduutti gammannee jirra nuti. Wallahi baay'ee tokko nama gammachiisaa wajjiinsaa waan bareedduudha har'allee borillee waan nama fayyaduudha waan ati hojjetaa jirtu jechuudha. Wallahi rabbiin kana irratti dabalee si haa jabeessu. Jajjabaadhu inshaallah. Hangaruu numeri keessaan si dubbifnaantu na deebisuu didde soddaa keen taa'ee obboleettii kee fuudhu malee hin dhiisu bakka. Sittin dhiyaadhatu waan ta'eef naa deebisuu didde ishee. Soddaa obboleettiin isaa ammoo namaan fuutuu qasraa ta'e. Kana isaati obboleettii taanaan suman fuudha garuu. Tokko nan qaba jabaaduu qabadhu garuu. Maa akkati ati na wallaaltus akkati qabdu nan beekaan garuu keessaan si dubbiseera hin deebifne bakka soddaa taana edeen si dubbisee. Laa wallahi isa kamirratti na dubbifne isa kana moo isa kaani. La FB dhaan. Duudhaa tiktokii isaa tokko lakkaa'amee La FB dhaan hin dubbise.
Maal jedha jaloodhaan dhufe utuu naadiin deebisuu fakkaata. Maal jedha maqaan? Maqaan kanumaan jira. Ayya xaayirii siifan booddee Shaafi. ilaala. Laa rakkoon qabu abbii. Ani immoo numeeri biteen jedhaan si dubbiseen ture. Naa deebisi. Maaliif dubbifte ati immoo? Kuyi maaliif dubbifte? Sirbarraa fiqaata fudhachuun? Nan barbaade. Laa fiqaata fudhattee sirbuufi? An takkaa TikTok irratti sirbee hin beeku. Wallahi numeeri bakka amma jabaadhu ijoollee qaraa'uu fedhan bakka seensisii qaraanuu nama quraana dhaggeeffatu irratti waan bareeddu jabarte kun. Anis nan gargaara quraana qaraa'uu baay'ee tokko jaalladhan kabaja isallee. Bareedduudha waan quraanaa kun si fayyada bakka arrallee borillee Adina hin beeku bitaa amma qara'ee hin beeku garuu immoo taa'ee dhaggeeffachuuniif qara'uun tokkuma jennaan ani kanarratti nama hedduu dhufa anasi nan banaa warri qaraasis warri qara'u asirratti dhufu. Qoyi meeqa qara'ee kan beeku fuudhee ilaalaa hin jirre bari qaraaniif miti bari itti fayyadamuun yoo hojjetanidha malee kan qara'ee ittiin fayyadamne meeqa jira. Nama qara'ee jiru laakka Ahmad Hussein kana yoo ol galchite jechuudha meeqa qaraa dhufee hayyate tokko yoo qara'e namni siifis sawaaba isa qara'uuf illee sawaaba akkuma kana jedhaa irraanfata namni keenya sirba jechuudha. Eewa. Maashaallah. Dhugaadha. Akkasii. Abbaan tokko keessa dhaabadhaa. Ahmad meelee? Galchi mee Ahmad. Yalla rakkoon qabu cha'u bakka. Nama sadii galchuu hin danda'u. Sadiin galchu dhaabadhu faate amma namni tokko baay'inaan atis biyyeetti fayyadamta. Ana maal namaaf tagaadhan baasii malee maana dharee hin dhufaaroo. Hin qaraataa. Nan qaraayisa yoo barbaadde si wajjiniin. Ati qaraasisi garbeenaan hin dhaggeeffattuu fi namni galee qara'u faatoliin galanii qara'anu. Hojiiwwan qaban. السلام عليكم سلمى. Ahmad naftu. أنا مسياهم. Ahmad sin nabeo. وي سلام ليش صوفيا. في عرب هني موجودين. سلام ليش. منو تفاي. بسلام في نو. عرب. أني ماشي. قالوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استني دولة. أديو. دشي يا بنات. Asii jirtaa gurbaa lakkee ija kee keessan jiru. Numeeri marfetti as argatte dhugaa rabbii. Wallaahi gaara maa jechuudha. Wayi koko amaariffa tokko haasofnaa mee takka bucuusi. Amaarinyaa kana immoo bucuusi. Barbaaddaa? Ati dhabamuchuu wayya. Dhabamuchuu wayyoo. Irraa. Tiriburiyaa. Maalirraa? Hin galchii. Baay'ina jii. Ya kalba aja. Video subscribe. جبت صبر ولا وش Udah dah. وش دي jauh. بزر ولا Karena صبر aku nih لا اثنين لا Mereka kan ayo lihat di situ nabu. Fat. Singsun. Tinggal di dulu. طيب تاكلون صبر وكل شيء هنا هذه دخلنا Ijoollee madaamii kana dadhabni maa achi ki darbat. Na galchi mee nume. Nan galcha. Koi. Oh, pelati mee. Na galchi. Koya. Isaan sun hinaasaanu. What's up? Ma, Fatih ni siung mal tak. Jika gak kita bahas semua. Fatih. Intan. Ahmad akkam. Alhamdulillah jirta haadhok. Wallahi alhamdulillah naguma. Alhamdulillah wati hojjechuu fee qullubbii mummuraa jira bar. السلام عليكم. Wallahi. Wallahi. Fatih kun udah kadang. Unuun dannas nu warri mana akka barbaanne keessa jiraannu Faatiin maal godhette dannas qo'e mee anna dhibena. Baay'ee gadi galu. Wallahi.
Jarrumti yeroo kamiin dannasu. Kana gaazexaati. Shunkurtii qullubbiitti maalidha? Maa nama waa achi jiruun si an ergasii dhiyoodhuma hin bare malee. Nama waa biraa qabduun si ergasii garuu. Maaliin qaban wanni keessan taate haadhoo ko? Gabaadhuun qaqqaban rabbisii balaafisu. Ofii maalan qabaa miskiina wallaalaa arganne ergamaa caalaa jedheni. Faate. Abeet isinin dhaggeeffata raasaa isin harkatti hin qabuudha. Jimma kootti siyaasaa keessa geeffamu. Akkami nagaa jirtu fayyaa keessanii? Alhamdulillah rabbil alamin. Maashaallah tabarakallah isin lammanuu nama nu warraa barannu. Shortaan akkasii dha dhumaati yaa bimtee hora jiru. Ati ni foggorin male. Numeeri fooloo naa deebisi. Haasaadha shunkurtiin miicee dhufaa dhaqee. Nagaamu? Ilaa kun. Sagantaan kee quraana qara'uudha moo qaraasisuudha akkan? Amma miti galgala intuu na dhuftu galgala malee ani qaraasisu ani istuudiyoo koo banuudha malee ani qaraasisuu hin danda'u. Galgala yaanee fakkeenyaaf sa'aatii kamirraa jammartu? Magriiba sagadee achuma. Yookiin immoo ishaa booda maaliif? Ishaa booda immoo sa'aatiin amma sagaleetti qaxxaluu danda'a gidduudhaan ba'uurra immoo. Jechuun amma fakkeenyaaf ijoollee yeroo magriibaa iraftii qabanuu jiru amma irbaannee hojjechuun ga'utti. Ishaa booda immoo yoo ta'es garuu ijoollee yookiin niitoorkiin jaraan dalayne jira yoo gurfaa jaraa seenanii. Maalan godha reegaan immoo yoo magriiba booda galee sa'aatii sadiitti irraa ba'a ammoo sagalee deebi'ee immoo seenamu. Okkee rakkoon qabu inshaallah waan gaariidha garuu rabbiin irratti si haa jabeessu obboleessa kiyya. Waalaikum salaam wa rahmatullah keessa. Ahmadi ati nun qaraasiftu? Ahmadi maa inni salkaniin qaraa inni sin qaraa hin qaraasisan agarree. Jechuun fooloo isaallee nan qaba garuu naaf hin ba'u waan isaan baru. Maa itti arboleetti? Asirratti galgal dhuftee nun qaraasistu. Inshaallah asirratti sin qarootu quraanni kan inni qara'amee tolu zuumii irratti qara'a zuumii irratti qara'uutu sunii caala. Zoomiin immoo amma fakkeenyaaf inni akkasuma amma fakkeenyaaf maaltu jira beektanii zoomii irratti illee suma qaraanonni zoomiis dafee sin qaqqabu namni hedduu baay'atuu fi waasaappii garee waasaappii irratti illee qaraana garuu inni asirraa kun qaraatii yaanee akka uummanni kara jiru kanarraa dagatee yaanee ofuma yaadannu bakkuma jirru iyyuu dagannee jirra. Kanuma akka of yaadannuuf yaane. Sirriidha dhugaadha wanta sana caaluyyuu jira beeyta quraanatti utuun seeniin dura gaa bifattiin waa baratanii bifattiin waa barsiisanillee kan beeku warra waa qara'e kanadha. Nuti akkuma numeeriin kaleessa Abbo Muwaaz Daawaa Shawuu irratti jedhe islaamummaa amma jaallanna malee nuti hin beeknu waa islaamaa amma kanaatti akka dhuunfaa kotti jechuudha. Baay'ee kan hin beeku amman beekummoo barsiisuu fi duduuba hin deebu garuu wanti barsiifamuu qabu tokko hin jira. Uummanni harkaana imaanaa beeka, harkaana islaamummaa beeka, harkaana ihsaanaa beeka. Sirriidha amma asirratti fakkeenyaaf osoo nuti hiyyeellaana ol baanii hin dubbannuuf malee gariin hedduu keenya kana hatta suuratul faatiyaa seeraan hin beekne hedduu jira. Kan ammas ammoo maanuma salaataa keessaallee seeraan tartiibaan hin beekne hedduu keenya jira. Garuu wal baafnee ni himannu ni sodaanna waan ta'eef namni kun diqqata akka waan namni mooraalii keenya cabsuutti ilaalla. Wal baaneetu dubbannee baranna waan ta'eef garuu manuu waan sodaannuuf ni dhofkanna. Yaanni namni hedduu jira gaa yaanni namni kun immoo yookiin tokko fayyadameedhaaf namni hundi beekaa miti.
Kanaaf yaanee warra akkasii bakkuma jiran illee anumaa waliinuu of yaadanneetuma immoo isinirraa haga isin beektan fudhannee baranna jechuuf malee silasi aguma beekan wal barsiisuudha. Isa beekaa immoo jal'ate yaadachiisuudha waan ta'eef. Keessaan na dubbisaa gareen jiraa jedha. Inshaallah. Bareedaadha rabbi kee yaa godhu hamma dhalaa kan ta'uu qabu maaliif jennaan. Islaam abbaan garee barbaaddan keessaan na dubbisaadha islaam. Maashaallah. Maashaallah. Amma akka goonu. Sheekota barbaannee finnee asirratti hundi keenya jechuudha. Hundi keenya miidiyaa obboleessa keenya kanarratti yeroo tokko tokkos sanumatu hin taane namni dhufee yaada isaa dhiyeeffatee waan dabarfachuu barbaadus dabarfata. Dhimma dabarfachuu barbaadurraa jechuudha. Dhimma walitti nama buusne, dhimma hawaasa kanaaf faayidaa qabu, dhimma eenyu faayidaa qabu dubbachuu hin danda'a namni miidiyaa obboleessa keenyaa kanarratti jechuudha. Namni baay'ee waan of jalaa qabuuf inni. Yeroo kaan immoo akka islaamatti waa'ee islaamummaa sagantaan itti taa'amee yoo fedha rabbii ta'e insha Allah fakkeenyaaf mal islaamuu mal imaanuu islaama jechuun maal jechuudha wanta kana sammuu isaatti namni affazee sammuu isaatti qabatee arkaanul islaamii jechuu keeti wantoota akkasii hiika isaa duuba sammuu isaatti qabatee akka baruu faatihaallee asirratti akka nama tokkoof daqiiqaan tokko kenname fakkeenyuma gabaabaa. Nama tokkoof daqiiqaa lamaa waliin kennamu bismillahirrahmanirrahiimiin qofti bichaan jechuudha. Har'a asumarratti suuraa faatihaa affasiisuun hin danda'ama. Akkasitti ta'uun hin danda'a yookaan immoo taarikii garaagaraa seenaa sahaabota seenaa dubartoota fakkeenyaaf dubartoonni hin jiru asirra dubartoonni baay'ee jira. Dubartoonni warroonni seenaa taarikii haasa'uu danda'an seenaa dubartootaa fidatanii dhufanii guyyaa tokko seenaa dubartootaa guyyaa tokko seenaa sahaabota dhiiraa guyyaa tokko seenaa taabi'oota akka kanaan jedhanii akka kanaatti torbee keessaa guyyaa 3 guyyaa 4 karoora akka kanaatti qabanii haasa'uun hin barbaachisa. Isa kanaaf immoo numeeriifan akka dhuunfaa kootti waan hin numeeriitiin jedhuun qaba. Kubur xaqallaa ministeera atoo numeerii Ismaa'il. Hin dhaga'ama sagaleen ko. Nan dhaga'a. Bakka ati jirtutti si haa geessu ergaan kun. Abu Mu'aaz daawaa sha'uufaa sana gaafadhuuti namoota gaggaafadhuuti jechuudha warra sheekotaa. Bifa kamiin waa'ee islaamummaa kana obboleewwan keenya tiiktookii kanarraa dachaasaan jira akka isaan achirratti hin sirbine. Namoota baay'ee achirraa deebaa jira. Tiiktookii koo kanarratti immoo ani nama ofii koo waa barsiisuu danda'u miti aniyyuu akka barataatti achirra taa'ee bifa kamiin sheekonni dhufanii asirratti argamanii bifa namni nama nuffine tokkoon yeroo gabaabduu fayyadamanii wanni gochuu danda'u kan jedhu marii kana isaaniif dhiyeessis jedhan akka obboleessa kee Ahmad Huseenitti. Yalla eenyuudhaan nanaasaa Abu Mu'aaziin. Sirriidha warra jara akkasii gaafate. Abu Mu'aaziin isaa sa'ee akkasitti taasise maaliif jennaan fakkeenyaaf seenaa dubartootaa kaasanii nan kan dubartiin asirraatiin hin banne jira seenaa dubartootaa kan nama kofalsiisu jira kan nama boosisu jira wanta meeqa jira. Wanti gola islaamaa keessa hin jirre hin jiru gola islaamaa jettiin agaruu dhabne malee. Innaa gaanigaa kanuma inni siin jedha kana wayyaa chaalenjii namni galee seenee hin dhaggeeffatu malee. Namni keenya iddoo waan hin taane dhaabatee nama soddomamu maal takkanatti ilaala halkan sa'aatii meeqatti. Tuulaa dhuftanii waan adda addaa achitti dhaggeeffattanii. Beessarratti. Akkasi waa'ee biyyaanii amma fakkeenyaaf waan ati gootu sunillee dhaabbachuu hin qabu. Namoonni illee waan ammatti godhaartu kun dhaabbachuu hin qabu. Kiristaana, Islaama hundatti itti gammadaa jira waan ta'eef wanta kana isallee jabaattee itti fuftaa ammallee wanti godhamuu qabu. Wanta baay'ee fakkeenyaaf
namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamu Oromoon nama amma kanaan jedhamnetti fayyadamu. Yeroo tokko tokko immoo dorgommiin walaloo fa'aa ta'uu qaba asirratti. Dorgommiin walaloo, dorgommii garaagaraa fidamee dhiyaatamaa. Amma guyyaa ammasitti waan akkasii qopheeffadhaa abbaa asirratti tokkoffaa ba'ee akkas goonaa dhamee ispoonsarallee barbaadamee akka namni gara kanatti dhufu, akka namni gara miidiyaa kanaatti dhufullee gochuun hin danda'ama. Wallahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaa oduu argadheennaan hin fixu nama biraa gashee beektaa oduu kanan jaalladhan rabbumatti naa hiree natti fakkaatu. Laa wallaahi yeroo hedduullee si jala deemee si dhaggeeffadha. Maashaallah waanuma gaarii dubbatta, waanuma nu fayyadu dubbatta. Yoo rabbi karaa nuu bannaan gurra keenya nuu saaqeetu mannaan fudhanne. Asirratti asiin fudhannee asiin gadi baafnee sagannaa nu kanaaf rakkoo ta'e malee. Insha Allah inuma dhufa jijjiiramni deddeebii keessa finyoon dhagaa mura jedha Oromoon. Wallaahi. Numeeri atillee jabaadhuuti. Jabaadhuuti akkuma kanaan itti nuufuu fi isa jalqabde kanallee duubatti hin deebi'iniiti jajjabaadhu waa hedduurraa nu deebistee. Quraana illee nu jammarsiisi. Al tokko tokko gorsa shamarran keenyaalleen waa hedduu jira kan nu of dagannu. Gaaf tokko tokkollee nullee gorfataa. Akka nuti immoo akka irraa deebine kanaan ittiin deebine booda qaayidaan keenya xiqqoo qilleensa laallannee karaa sila dhufnetti deebina. Akka gara sanitti immoo hin deebine gorsa nu barbaachisaa, barnoota nu barbaachisaa, nama nu jajjabeessu nu barbaachisaa. Amma fakkeenyaaf osoo waan kayrii tokko sheer goone nun jala galee namni tokko ilaalu otoo immoo sirbinee jennee nama hedduu dhufee nu daawwata. Sababii kanarratti ijoolleen keenya illee nu jalaa babbadanii. Malee otuu nam tokko gaafa sirba tokko gadhiisu nam tokko jala galee maashaallah jabaadhu hin jenne irratti hin jajjabeessine wallaahi guyyaa gaaf tokko gadi hin gadhiifamu. Garuu mee bakka kayrii tokko mee waan kayrii tokko gadhiisii ilaali muuziqaa tokko mee gadhiisii ilaalu irra kan muuziqaa santu irraan akkaan dhufee ilaalama. Kan itti waan kayrii dalagde sun hin jiru jechuudha. Ani immoo waan komadhee darbasitti ammuma ijoollee keenya komannu hundi keessan ilaalan.